Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni ilmaan Oromoo hundi keessanii jira jirtu isinin jedha. Akkam fayyaa keessanii bakka jiraattanii. YouTube channel koo subscribe naa godhaan isinin jedha. Barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhee isinin dhiyeessin jira. Maal inni jettee ka yaaddoo taate wallahi aappiin kun garuu maxxansuun isaallee barnootuma namni hundi haa baratu jedheeti malee baay'ee tokko badaadha. Jawaala namaa jechuudha. Iimeela namaa qabaannaan waan namni sun hojjetu bakka feete yoo jiraate biyya feete keessa yoo jiraate waan inni hojjetaa jiruu fi waan hundi iimeela isaa beekinaan jechuudha. Waan inni hojjetu sirriitti hordoftaa jechuudha. Qaama qullaa isaas yoo jiraate ni agarta jechuudha. Waan inni hojjetaa jiru bakka shinti beetis jiraate waan inni hojjetu jawaala isaa cufallee yoo ta'e ni agarta jechuudha. Jawaala isaa cufaallee ta'u waan fedhe sanuu yoo ta'e isaan iimeela isaa beektee itti waliin banannaan bakka waan inni hordofuu fi waan inni dalagu hunda teesseetuma ilaaltaan siin jedha. Garuu akka namaa miitaniif isin hin barsiisu. Irrumaa of baradhaa, irrumaa of eegaafi malee iimeela yeroo miila keessanii irrumaa of eegaafi malee akka ittiin nama miitaniif miti. Akkas egaa iimeela namaa namni nama bira jiru iimeela namummaa namaa irraa fuutee jawaala namaarraa qolfii bannaan iimeela namaa fuudhuun hin dhaabdu. Achumaan bakka biraa deemtee iimeela saniin fuutee bakka biraa dhayitee iimeela sanitti neettee bannaan nama san jechuudha. Waan inni hojjetu hunda isaa sirriitti hordofuu dandeessan siin jaa. Hayyee haasawaallee isinitti hin dheeressu asumaan gara barnootatti haa dabarru. YouTube koo subscribe naa godhaan isiniin jaa ilmaan Oromoo. Barnoota babbareedaa qabadheen dhufaan illee kan biraallee aappilleen isa kana jechuudha. Ifama. Aappileen isa kanaa jechuudha. Kana isa kan pilaastorii keessaa gad buufattanii pilaastorii keessaa gadi buufattanii isa kana jechuun kun nama buuseetiin jira. Akkatti itti barreeffatanii gad buufattanii hayyee gara barumsaatti haa dabarru. Hayyee jalqaba yookaan akka isin fide amma waan hunda lookeeshinaan barbaadda moo kaameraa maaliin barbaadda jedha. Halloo jettanii bantan jechuudha san hin beeytanii. Asitti anamma ittillee barreessuu baattan rakkoon qabdu asitti. Anamma obsaa jettaa barreechume. Achi booda Snap kajuu kana googeelii keessan ka itti gatu hidhanii kana hin seentanii. Iimeelan keessaa qabu na gaafataa jira jechuudha. Iimeelan keessaa qabu. Hayyee amma iimeela makaa lammaffaa kana irratti hin godha. Ammallee isumatti deebitanii. Halloo jettanii seentan jechuudha. Beeksisa dhufe. Amma asitti gaa waan jawaala iimeelii kiyyaan ka biraa keessaan qabu jawaala kiyya keessuma jira jechuudha. Amma iimeela harkaa qabdaa jirutti jira. Nama san jechuudha yeroo san iimeela isaa eega walitti banattee jechuudha. Amma iimeelan baneen kan nama saniitiin eega bantee riikoordiin barbaadde waan hundaanu jechuudha. Viidiyoollee yoo barbaadde nama kiyya keessa waan iimeela biraatti naquun barbaanneef jawaala nama waan itti naqineef akkasitti yaa iimeela itti naqattanii akka nama banii kanatti iimeela haala waan bantan nama saniitiin bantanii amma kun iimeela as keessaa qabdaa jechuudha jira. Iimeela isin bantanii san jechuudha. Amma kun nama iimeela kiyya sanii na gaafataa jira. Iimeela kiyyan ka biraatiin hin banne jechuudha. Kamas keessa jiru hin banne. Isi yeroo sanitti iimeela itti naqxan amma bakka jalqabarraa tanarratti iimeela
kan nama sanii itti naqxanii jechuu kan nama beektan sanii kan nama barbaadan sanii itti naqxanii eegas waan barbaadanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Waan barbaadanii achi booda innuu isin gaafata yeroo inni akkanumatti isinii fide akkasitti kun riikoordiin barbaadde viidiyoon barbaadde waan hundaan isinii fida.